nagaa akkam jirtan hordoftoota channel kana baga deebitanii gara channel kana dhuftanii ar'amoo barumsa Ingiliffaa afaan Oromootiin isinii qabadhee dhufeen jira jechuudha. Warroonni haaraa taatan subscribe gochuu hin irraanfatamu jechuudha. Maaliif subscribe gochuuni ruulii channel kanaati jechuudha. Warroonni subscribe hin godhin subscribe godhaa. Kanaafuu waliin turre jechuudha. maal baranna har'a karaalee namoota ittiin jajjabeessinu baranna jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin akkam jennee namoota jajjabeessinuu dandeenya, namoota wanta gaarii wanta baay'ee nu fayyadu nuuf hojjetan akkamiin akka jajjabeessinu ilaalla jechuudha. Yookaan akkamiin akka dinqisiifannu ilaalla. Kanaafuu na waliin turuu keessan hin irraanfatina. Baay'ee gabaabduudha. Kanaafuu jechoota 4-5 yoo taate jechuudha. gaaleewwan akkasiti. Kanaafuu isa ni ilaalla jechuudha. Tokkoffaa maal jechuu dandeenya? You are awesome. You are awesome. Nama waan gaarii isiniif hojjete tokko yookaan dinqisiifachuu barbaadan yookaan galateeffachuu barbaadan you are awesome. You are awesome jechuu ni dandeessan jechuudha. Inni itti aanu immoo nama waan gaarii hojjete tokko waan bayeessa kan ta'e tokko hojjeteen great job. Great job. Great job. Great job jechuu ni dandeessan jechuudha. Wanta baay'ee gaarii nama wanta bayeessa ta'e tokko hojjete akkana jechuu ni dandeessan jechuudha. Wanta biraammoo you should be proud of yourself. You should be proud of yourself. Ofiin kooruu qabda. Amma namni tokko wanta gaarii wayii hojjete ittiin boonuu qabda yoo jette barbaadan maal jettan jechuudha? You should be proud of yourself. Ofiin boonuu qabda. Wanta gaarii hojjettee jirta. Wanti ati hojjette kun wanta baay'ee gaarii waan ta'eef ofiin boonuu qabda. You should be proud of yourself. jettan jechuudha. You look gorgeous. You look gorgeous. Kanammoo namoota fakkeenyaaf amma bareedanii isinitti dhufan baay'ee isinirraa bareedee yookaan baay'ee bareedee jechuus kana fakkeenyaaf keessattuu dubartootaan jechuu ni dandeessan jechuudha. You look gorgeous. Sirriitti bareeddeerta. Sirriitti sirraa bareedeera jechuudha. Namoota dinqisiifachuudhaaf jechuudha. Bareedummaa sirriitti bareeddeerta jechuuf keessattuu warra dubartootaatiin akkana jechuu ni dandeessan jechuudha. Warra shamarraniitiin akkana jechuu ni dandeessani. Kan itti aanu immoo yookaan maal jechuu ni dandeessani? You look amazing. You look amazing. Kanallee sirraa bareede jechuuf itti fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Itti fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. You look amazing. Akkasumas I appreciate you. Wanta amma nama tokko nan dinqisiifadha. Wanta naa hojjetteef isin dinqisiifadha. Wanta gaarii yoo isiniif hojjetee jira ta'e yookaan dinqisiifachuu barbaadan yoo itti gammaddan wanta inni isiniif dalagetti I appreciate you jechuus ni dandeessan jechuudha. Wantoota kanaan nama galateeffachuus ta'uu danda'a, dinqisiifachuu ni dandeessan jechuudha. Karaalee kanaanii baay'ee akka isin fayyadan abdiin qaba. Baay'ee dheeraa miti, viidiyoon gabaabduudha. Kanaafuu kanuma jechuudha. Karaalee namoota ittiin jajjabeessinu great job jennee akkasumas you look gorgeous faa kan jennu laalleerra. Kanaafuu kanuma viidiyoon keenyarra akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Subscribe gochuun hin irraanfatamu. Yaadammoo yoo qabaattan barreessaa jechuudha. Hundaa waliin taanii kan furru ta'a. Akkasumas ammoo viidiyoo ji'oota waggaa naan jedhamee ture garuu viidiyoo san hojjedheen jira. Kanaafuu chaanaalii kiyya keessa seenaa laala jechuudha. Ilaalle natti fakkaata wanta kana namni na gaafate ji'oota waggaa hojjedheen jira jechuudha. Afaan Amaariffaatiinis akkasumas afaan Ingiliffaatiinis hojjedheen jira natti fakkaata. Kanaafuu seentanii cheekii gochuu hin irraanfatinaa chaanaalii kiyya keessa. Ammaaf bakkuma argitanitti nagaa ta'a. Bye.